Ashammar kafuudha kan jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee miidhaan tortu keenya guyyaa irraa qabannee jirra oduu dubbisuun kan isin faana turu waan abboonni awwaalu gote baanduusaa hangafoota oduu hidhattoota Amaaraa kan irratti bobbaase mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhan jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallagga ajjechaa jumlaa giddaa ayyaanatti raawwatee ajjechaa qindaa ta'uu jiraattonni himan hidhattoota Amaaraa kan irratti bobbaase mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhan jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallagga dabalata oduu kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Jiraattonni godinaalee kanneen yaada isaanii hoggaa ibsatan hidhattoota kunneen aanaalee Oromiyaa garaagaraa naannawaa daangaa jiran keessa qubatanii jiraachuu isaanii mootummaaf himnee turre jedhu. Irra caalaan faannoo Amaaraa dursee kan dhufee as qubateedha. Gariin immoo naannoo Amaaraatti ce'ee dhufee warra dursee as qubatee jiru waliin waraanaa ture jedhani. Akka jiraataan aanaa kiramuu yaada isaa miidiyaa keenyaaf barreessitti yoo ta'e bakka hidhattoonni kunneen buufatanii jiran tokko lama jennee mootummaaf eeruu laannee turre mootummaan garuu nu tiksuuf fedha hin qabu ture jechuun komii isaanii ibsataniiru. Akka gariin immoo hidhattoota dursanii as buufatanii jiran tumsuuf naannoo Amaaraarraa gara naannoo keenyaatti cehaa jiran irra deddeebiin mootummaa naannoo Oromiyaatti himnee turre mootummaan naannoo Oromiyaa waan deemaa jiru mara quba qabaatus callisuu filatee jedhu. Mootummaan maaliif callise jettanii yaaddu jennee gaaffii bifa barreeffamaan gaafanneef hoggaa deebii nuuf laatan namni kun mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii fudhachuu dadhabee osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo fuula isaa mootummaarraa deebifate jara waliin wal waraanaa akka turuuf akka tooftaatti du'a uummataatti fayyadamaa jira jedhan. Qaamolee fi miidiyaaleen Oromoo dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran immoo gareen Iskandar Naggaafa doolaara miiliyoona walakkaa Ameerikaa kaabaatii walitti qabee hoggaa biyyatti deebi'u naannawaa daangaa Oromiyaatti hidhattoota hidhachiisee hoggaa bobbaasaa tures hoggaa hidhattoonni kunneen daangaa ce'anii uummata nagaa Oromiyaa keessatti fixanis mootummaan tokko lamaan akka beekuu ibsaa turani. Mootummaan yeroo waraana kaabaa hidhattoota kanneen garmalee hidhachiisuunsaas dagatamoo akka hin qabnes hubatamuu qabaa jedhani. Hidhattoonni Amaaraa meeshaa waraanaa gamaa gamasii guurratanii Oromiyaatti akka bobba'an ifatti dhaadataa turan kan jedhan namoonni hedduun hidhattoonni kunneen hanga teessoo mootummaaf yaaddoo hin taanetti mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuuf fedha akka hin qabnes himaniiru. Hidhattoonni kunneen daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun daguggaa wayita raawwatan kan ammaa kun kan jalqabaa miti kan jiran namni kun kan duras fixiinsa hedduu raawwachuu garee kanaa yaadachiisaniiru. Hanga kun marti ta'uu mootummaan Oromiyaa callisee ilaaluun isaa hidhattoota kanatti dhimma bahachaa jiraachuu isaas kan agarsiisudhas jedhani. Erga hidhattoonni kunneen badii guddaa geggeessaniin booda mootummaan humna hanga tokko ergee naannicha waan tasgabbeessu fakkeessa kun immoo ergaa nuti isiniif qaqqabe jedhu dabarsuuf qofaaf akka ta'e himu. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka yaada isaatti humni fiinxaleessaa Amaaraa kun shaneenaaf balleessa jechuun abdata. Kanaan duras shira siyaasaa dalagameen lammiileen Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti ajjeefaman jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa humnoota Amaaraa kana hidhachiisuun isaanii yaadatama. Ajjechaa jumlaa giddaa ayyaanatti raawwatee ajjechaa qindaa ta'uu jiraattonni himan. Dabalata oduu kanaaf wanta qindeeffanne qabna. Ajjechaa jumlaa bifa qindaa'aa ta'een kaleessaa fi har'a raawwatameen namoota 40 ta'antu ajjeefame jedhu jiraattonni. Jiraattonni yaada kennaniin akka himanitti guyyaa kaleessaa namni miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee loqodi isaa naannoo Amaaraa kan dhufe fakkaatu magaalaa giddaa ayyaanaatti dhukaasa baneen konkolaachisaa tokko ajjeesee konkolaachisaa biraa immoo madeesseeraa jedhu. Itti aansee karaa gubbaatti dhukaasa baneen miseensa maatii tokko keessaa namoota 4 galaafate akka darbe jiraattonni himan. Namni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffate kun imala ajjechaa isaa itti fufuun kellaa kiramuu irratti raayyaa ittisa biyyaa fakkaatee itti dhiyaate milishaa biraa fi nama naannoo sana ture tokko ajjeesee miliqee jedhu. Har'a ganama immoo sirna awwaalcha namoota kaleessa giddaa ayyaanaatti ajjeefamanii irratti argamuuf uummanni garasitti imalaa turuu dubbatu. Gidduuma kanatti gaddi cimaan biraa dhagahamuu eeranii namoota sirna awwaalchaa irratti hirmaachuuf gara giddaa ayyaanaa dhufaa jiran irratti haleellaan raawwatamuu himan. Konkolaataa hangar guuteerraa ka'ee gara giddaa ayyaanaatti imalaa ture irratti bakka Dhiichoo jedhamutti humnoota fiinxaleeyyaa Amaaraan haleellaa raawwateen namoonni 31 jumulaan dhumaniiru jedhu. Namoonni biroon 10 caalan immoo madaa'uu isaanii heeruun kanas buuteen isaanii dhabamillee akka jiran dubbataniiru. Jiraattonni kunneen gariin asuma dhokatanii taa'u kaan immoo naannoo Amaaraarra ce'anii dhufu qindaa'anii fixiinsa jabaa uummata keenya irratti raawwataa jiru jedhan. Mootummaa naannoo Oromiyaa gareen Amaaraa kun loltoota waraana bilisummaa Oromoo naaf haleela jechuun abdatus gareen fiinxaleessaa kun garuu miseensota poolisii Oromiyaa dabalate saba Oromoo guutummaatti haleelaa jira.
Abukaattoo Oromummaa fi sabboonummaa kan of godhan caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa seenaa gurraacha dhalootaan yaadatamu saba Oromoo irratti dalagaa jiru. Humnoonni Amaaraa kunneen caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa nama isaaniif hojjetu qabaachuu isaa ragooleen garaagaraa bahaa turaniiru. Keessumaa immoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Shawaa Kaabaatti caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota kanneeniin guutamee jiraachuu himamaa ture. Nutis torban lama dura namni Iskandir Naggaa jedhamu waraana isaa gara daangaa Oromiyaatti dhiyeessaa jiraachuu ilaalchifne sagantaa tokkoo hojjennee turuun keenya ni yaadatama. Uummanni Oromoo godinaalee adda addaa dargaggoonni abbootiin siyaasaa miidiyaaleen Oromoo fi deeggartoonni Oromoo martu dhimma badii gareeleen faannoo kun mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun raawwachaa jiran kana akka saaxiltan waamicha isiniif dhiyeessina. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture oduu dubbisuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waaqeqooti. Isinis qophiileen keenya guyyuu akka isin bira gaaniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe gochuun maamila keenya akka taatan gamanumaan isin affeerra. Qophiilee keenya biroo hafanii wajjin turtii gaarii.